yeroo dheeraadhaaf eegaa kan ture Hamster Combat September 26 listii akka ta'u erga beeksisee kaasee hundi keenyayyuu guyyaa September 26 kun yoom gaha jennee eegaa jirra. Egaa viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin Hamster Combat irratti coinii hojjettan ittiin baafachuu dandeessan viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa karaalee waaletiiwwan adda addaatiin Binance'dhaan, Bybit'dhaan, OKX waaletiidhaan, akkasumallee Tonkeeper waaletiidhaan, Telegram waaletiidhaan, waaletiiwwan baay'eedhaan akkaataa ittiin Hamster Combat ittiin baafachuu dandeessan steppiidhaan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa yeroo dheeraadhaaf Hamster Combat yoom liistii ta'a jennee eegaa turre. Hamster Combat guyyaan itti liistii ta'ullee September 26 akka ta'e kanaan dura isin beeksisee jira. Egaa ammarraa kaastanii Hamster Combat keessan irratti wanta hojjettan hanguma sadarkaa isin hojjettaniitiin jechuudha. Hamster Combat irratti wanta hojjettan yookaan immoo tokenii hojjettan karaa ittiin baafachuu dandeessan wanta haaraa qabatee dhufee jira Hamster Combat jechuudha. Egaa gara dhumaatti deemuudhaaf jedhaa jira jechuudha. Hamster Combat listiin gideetiin isaa gahee jira. Guyyoota 11 naannoo santu hafee listii ta'uudhaaf garuu Hamster Combat keessan irratti coinii walitti sassaabattan kana karaa ittiin baafachuu dandeessan akkaataa ittiin waaletiiwwan keessanii wal qunnamsiiftanii ittiin baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo dheeraadhaaf eegaa turre hundi keessanuu bakka gammaddan isiniin jechuu barbaada. Egaa Hamster Combat irratti coinii walitti sassaabattan kana baafachuudhaaf wanti isin gaafatu wanta tokko qofaadha. Innis waaletii mataa keessanii baafna jechuudha. Waaletii jechuun maalidha? Bakka itti tookiniin kun yeroo airdropiin kun listi tahee eebbifamee guyyaa itti gallakkifame sana irratti itti kaayattan waaletii irra kaayattan qarshii keessan itti baafattan jechuudha. So waaletiiwwan kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan Tonkeeper akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Waaletiiwwan hafan Binance jira, OKX jira, Bybit jira, akkasumallee Telegram wallet jira, eBay exchange jira. Egaa kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Waaletiiwwan kanneen qabdan taanaan immoo saatii kanarraa kaastanii Hamster Combat keessan irratti wanta hojjettan baafattanii waaletii keessan irra kaawwachuu ni dandeessanii. Egaa yeroo isiniif hafe gabaabduu kana keessatti daddafaatii waaletiiwwan keessan banachuudhaan qopheeffadhaa. Ergasii immoo guyyaa 11 hafee almost listii ta'uudhaaf guyyaa 11 booda immoo karaa waaletii keessan isa wal qunnamsiiftaniitiin qarshiin keessan coiniin isin walitti sassaabattan tookiniin keessan galii isiniif ta'a gara waaletii keessanitti jechuudha. So yeroon qabdan amma gabaabaadha. Yeroo dheeraadhaaf eegaa turre amma immoo listiin gideetiin isaa dhaqqabee jira. So akkaataa itti waaletiiwwan keessaniin Hamster Combat connect gochuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuudha kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraab. Bakkuma jirtanitti eegeenyi kan qo'isina dhaqqabachaa obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara wadmatichaatti. Egaa coinii yookaan immoo tokenii Hamster Combat irratti hojjettan jechuudha. Wanta hanga ammaatti hojjettan baafachuudhaaf salphumatti gara Hamster Combat erga seentanii booda airdrop ka jedhu keessanii seentanii akkuma asirratti argattan Hamster Combat listi ta'uudhaaf guyyaa 11 qofatu hafee amma irraa kaaftanii immoo dhaggeeffattoota koo waaletii keessanii wal qunnamsiisuudhaan asirraa baafachuu ni dandeessan jechuudha. Tokenii yookaan immoo coinii Hamster Combat irratti hojjettan jechuudha. Kanas filannoo lamatti isin dhufa pointii fi withdraw ka jedhutu isin dhufa. Isin withdraw irratti ni filattanii ergasii akkuma asirratti argattan Binance wallet jira, OKX jira, Bybit jira jechuudha. Isaan kunniin KYC barbaadu. KYC jechuun akkaawuntiiwwan waaletiiwwan kanneenii KYC gaafatan kanneen verify gochuudhaaf yookaan immoo verification isin gaafata jechuudha. Verify karaan ittiin gootan immoo paaspoortii keessan yoo qabaattan paaspoortiitti fayyadamtanii akkanumallee international ID card yoo qabaattan yookaan immoo international ID card yoo qabaattan isatti fayyadamtanii akkanumallee international driver license yookaan immoo waraqaa eenyummaa konkolaachisummaa isa international ta'e kan biyyoolessa ta'e jechuudha yoo qabaattan kanneen sadiitti fayyadamtanii waaletiiwwan kanneen Binance waaletii OKX waaletii Bybit banachuu dandeessanii. Kanaan dura akkaataa ittiin Bybit akkaawuntii ittiin banachuu dandeessan Tonkeeper ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. OKX fi Binance akkaataa ittiin banachuu dandeessan immoo viidiyoo isiniif hojjedha. Har'a immoo warroonni Binance qabdan OKX qabdan akkanumallee Bybit qabdan exchange'dhaan kunniin gurguddaadha. Exchange'dhaan kanneen recommend isiniif godhan kanneen irratti osoo baafattanii dasna jedhama. Sababni isaas Binance irratti waaletii keessan ka Binance irratti yookaan connect ka gootanii fi karaa saniin akka tokenii isin hojjettan isiniif galu yookaan gootan ta'e salphumatti jechuudha. Dhaggeeffattoota koo karaa Binance keessaniitiin tokenii keessanillee gurgurachuudhaaf salphaadha. OKX illee tokkuma jechuudha. Bybit illee tokkuma jechuudha. Isaan kanneen KYC gaafatu. Garuu KYC jechuun verify gochuu qabdanii akkaawuntii keessan verification isin gaafata. Verification karaa itti gootan yookaan verify karaa itti gootan immoo paaspoortii, national ID akkanumallee driver license isin gaafata jechuudha. Egaa haala kanaan akkaawuntiiwwan kanneen sadeenuu akkaataa ittiin banachuu dandeessan step dura duubaan viidiyoo isiniif galakkisa. Warri garuu
akkaawuntiiwwan kanneen qabdan jechuudha. Akkaataa ittiin wal quunnamsiiftanii salphumatti hamster combat irratti koiniiwwan walitti sassaabattan kana sirra walitti sassaabattan kana ittiin baafachuu dandeessan salphumatti jechuudha. Kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha viidiyoo kana keessatti. Amma warroonni immoo paaspoortii hin qabne akkanumallee international ID card hin qabne international driver license hin qabne kanneen itti fayyadamuu dandeessan. Tokkoffaa Telegram walletidha. Telegram wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedha. Inni biraa immoo eBay exchange dha. eBay exchange illee akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu inni dhuma on chain airdrop kan jedhudha. Isa kan jechuun Tonkeeper wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Akkaataa ittiin wal quunnamsiiftan illee isinitti agarsiisee jira viidiyoo guutuu jechuudha. Kanaafiyyuu KYC warroonni hin qabne yookaan immoo karaa ittiin exchangeewwan kanneen yookaan walletiiwwan kanneen banatanii karaan ittiin verify ittiin hin goone yookaan hin qabdan ta'e paaspoortii hin qabdan taanaan yookaan immoo international ID card yookaan immoo kaardii international ta'e kan hin qabne yoo ta'e akkanumallee driver license yoo hin qabaatin isaan kanneen itti fayyadamuu dandeessan. Telegram walletii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan. eBay exchange dha wal quunnamsiisuu dandeessanii akkanumallee on chain airdrop kan jedhu yookaan immoo Tonkeeper keessanii Tonkeeper walletii keessanii wal quunnamsiisuu ni dandeessu jechuudha. Isaan kunniin garuu dhaggeeffattoota koo exchange dhanii miti yookaan immoo kiriptoo keessan irra kaayattan yookaan immoo koinii kana irra kaayattan malee walletiidha. Walletii irra kaayattanidha malee jijjiiruu dandeessan. Isaan akka kanniiniiti miti. Isaan kunniin exchange dha irra kaayachuu dandeessan, jijjiirachuus dandeessan, gurgurachuu dandeessan, gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan. Isaan kanneen garuu irra kaayachuu dandeessan malee gurgurachuu hin dandeessan jechuudha. Salphumatti maal gootanii garuu gara nama biraatti ergitanii fakkeenyaaf gara Binance'tti, gara OKX nama qabutti, gara Bybit nama qabutti ergitanii gurgurachuu dandeessanii jechuudha. Kana wanta kana bal'inaan viidiyoo irratti isiniif hojjedha akkaataa ittiin wantoota kanneen ittiin hojjechuu dandeessan. Isa kana irratti garuu hamster combat irratti koiniiwwan hojjettan walletiiwwan KYC hin gaafanne kanneen itti fayyadamtanii salphumatti jechuudha. Asirra walletiiwwan kanneen irra ni kaawwattanii ergasii immoo yeroo barbaadanitti fakkeenyaaf Telegram walletii irratti yookaan baafattan ta'e Telegram walletii keessa irra ni kaawwattanii koinii kana garasitti isiniif gala. Ergasii immoo maal gootanis nama Binance qabu, OKX qabu yookaan Bybit qabu barbaadanii nama san irratti ergitanii ergasii gara qarshiitti akka isiniif exchange godhu yookaan isiniif gurguru gootanii salphumatti jechuudha. Warroonni kanneen qabdan garuu salphumatti gurgurachuu salphumatti gara qarshiitti jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Gaafa inni list ta'etti kun hundumtuu kan ta'u dhaggeeffattoota koo amma maal godhaa jirtanii walletii keessanii wal quunnamsiisattanii gara walletii keessanitti koiniin kun akka galu godhaa jirtanii withdraw godhaa jirtan jechuudha. Ammaan booda walletiidhaan wal quunnamsiisuu wanti jedhamu ammaan booda hin uumamu jechuudha. Asirratti of eeggannoon isin gochuu qabdan. Walletiiwwan kanneen keessaa kamiiyyuu yeroo filattan al tokko qofaadha. Carraa tokko qofa qabdanii kan walletiidhaan itti wal quunnamsiiftan jechuudha. Hamster combat keessan. Hamster combat keessan walletii tokko qofa kan qabdan. Fakkeenyaaf Binance ni qabda yoo ta'e Binance keessan KYC dhaan verify yoo hin ta'in ta'e wal quunnamsiisuu hin qabdan jechuudha. Sababni isaas KYC hin qabu waan ta'eef. KYC hin qabu taanaan immoo koiniin isin hojjettan salphumatti badheetti hafee jira jechuudha. Kasaartanii jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu dursitanii KYC qabaachuu qaba akkaawuntiin keessan yookaan immoo walletiin keessan kunniin jechuudha. Isaan KYC yookaan verification hin gaafanne kanneen itti fayyadamuu dandeessanii soo duraan dursitanii asirratti wanti isin beekuu qabdan isa sirriidha. Akkaawuntii keessan walletiiwwan kanneen keessaa isa sirrii kan ta'e ni filattan jechuudha. Kiriptoo exchangeedhaan kanneen itti fayyadamuu dandeessanii akkasuma walletiiwwan kanneen itti fayyadamuu dandeessanii garuu dorsitanii carraa tokko qofa qabdan konneekti gochuu kan qabdan carraan sun gubate taanaan wanti isin hamster combat irratti hojjetan gonkumayyuu faayidaa hin qabu jechuudha. Soo kanaafiyyuu ni filattanii akkaataa itti wal quunnamsiiftan isinitti agarsiisa. Duraan dursee Binance'dhaan akkaataa itti wal quunnamsiiftan isinitti agarsiisa. Binance exchange kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan you have an Binance account isin jira. Binance account kana dura qabdanii isin jira. Yoo qabaatan yes I have it jettanii yoo hin qabaatin immoo no let us create it jedhu jira. No let us create it kan jettu kana irra deebitanii account Binance ni banattanii jechuudha. Kanaafiyyuu yes I have it already hin qaba waan ta'eef yes I have it jedheetiin isa kana walii galaa jechuudha. Ergasii immoo gara kanatti isin dhufa register godhnaan jedha jira. Egaa carraa tokko qofa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota koo carraa tokko qofa qaba wal quunnamsiisuudhaaf soo of eeggannoodhaan jechuudha. Binance'dhaan wal quunnamsiiftan taanaan gonkumayyuu gara exchange biraatti jijjiirachuu hin dandeessan. Gara OKX'tti jijjiirachuu hin dandeessan. Gara Telegram walletiitti jijjiirachuu hin dandeessan. Gara Bybit'tti jijjiirachuu hin dandeessan jechuudha. Isa kana qofa jechuudha. Carraa tokko qabdanii irraa yaaddanii isa qabdan. Asirratti immoo wantoota lama isin gaafata. Hamster deposit address fi Mimo isin gaafata. Hamster deposit address eessaa argattanii gara Binance keessanii ni deemtanii. Egaa wantoota kanneen lamaan iyyuu achirraa argattu jechuudha. Eessarraa Binance account keessanirraa. Hamster deposit address illee achirraa jira, Mimo illee achirra jira jechuudha. Amma asirraa baatanii jechuudha dhaggeeffattoota koo gara akkaawuntii keessan gara Binance'tti ni deemtu.
gara Binance erga seentanii booda maal jettanii barreessitan jechuudha add fund yookaan immoo add crypto jettanii search gootan bakka search barri Binance keessanii irratti ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo deposit crypto kan jedhutu isin dhufa deposit crypto kan jedhu irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo hamster jettanii barreessitan hamster jettanii yeroo barreessitan hamster ammaan booda bakka bu'een isaa HMSTR dha jechuudha. Hamster waalitiiwwan kan keessa iyyuu seentanii yeroo ilaaltan jechuudha HMSTR word ofirraa qaban hamster dha jechuudha. Coinii isaaniiti. So ergasii immoo hamster kan jedhu irratti kilik gootanii deposit hamster kan jedhu irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma hamster argartan networkiin isaa kan hamster maalidha? Toncoin dha jechuudha. Toncoin dha networkii isaanii filatanii ergasii immoo gara bitti isin fudhata salphamatti jechuudha dhaggeeffattoota koo gara adreesii keessanitti isin fudhata important isin jedha fuulduratti okay jettanii ergasii immoo maal gara bitti isin fudhatan gara adreesii lamaanuu tartiibaan koppii gootan isa jalqaba adrees kan jedhu san fuulduratti dhaggeeffattoota koo koppii kan gootanitti jira adreesiin sun koppii sanarra bakka koppii sanarra kilik gootanii ergasii immoo gara mitti deebitanii gara hamster keessanitti deebitan gara hamster keessanitti erga deebitanii booda hamster deposit address kan jedhutu jira achirratti galchitan jechuudha. Hamster deposit address sanarratti koppii isa gootan san paste gootanii galchitanii ergasii itti galchitanii immoo kanaafuu maalla miimoodha. Miimoo argachuudhaaf ammas garam deemtan jechuudha. Gara Binance keessanitti ni deemtanii bakka durattiiti jechuudha. Ergasii akkuma ammas irratti argartan miimoo kan jedhu addressii dakanaa kana ni argitan jedhee yaada isa koppii gootan. Ammas koppii gootanii gara mitti deebitanii gara hamster keessanitti ni deebitanii ergasii immoo miimoo keessan asirratti ni galchitan. Miimoo kan jedhu kanarratti bakka kanarratti kilik gootanii ergasii ni galchitanii jechuudha. Adreesii lamaanuu erga galchitanii booda save in the choose kan jedhutu argama. Save in the choose kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii wal quunnamsiiftanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. So save erga gootanii booda ammaan booda waalitii wal quunnamsiisuun karaa ittiin baafattan karaa waalitii Binance keessaniitiin ta'a jechuudha. So waalitii biraatti jijjiirrachuu dandeessanii ammaan booda al tokko yaaddanii hojjechuudha. Waalitii lammaffaa immoo dhaggeeffattoota koo OKX dha. OKX dhaan akkaataa itti wal quunnamsiisuu dandeessanii isinitti agarsiisa. Bybit dhaan isinitti agarsiisa. Ergasii immoo dhumarratti dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin toonkiiparii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan dhumarratti isinitti agarsiisa jechuudha. KYC warroonni hin qabne yookaan immoo akkaawuntiiwwan kanneen hin qabne toonkiiparii keessanii salphumatti banachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisee jira. Waalitiiwwan hafan kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa garuu toonkiipar akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Isa yeroo biraa viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Akkaataa ittiin toonkiiparii keessanii wal quunnamsiifachuu dandeessan. Amma OKX fi Bybitiin tokkodha. OKX irratti isinitti agarsiisan ergasii immoo Bybitiin illee isteeppii makana qaba waan ta'eef waan tokko isin rakkisu jechuudha. So OKX kanarratti isinitti agarsiisa ani isin Bybitiin illee isteeppii makana qaba waan ta'eef isumatti fayyadamtan salphaadha. OKX kan jedhu kana inni filattan fakkeenya warra OKX qabdan jechuudha. Waalitii OKX warroonni banattanii qabdan ergasii immoo yes I have it kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii asirratti wantoota sadii isin gaafata. Inni duratti Binance wantoota lama isin gaafate miti. Hamster deposit address fi miimoo qofa isin gaafate. Inni kun immoo OKX UID kan jedhamutu jira. UID kan qaban Bybit fi OKX dha. So kanaafiyyuu UID isa argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Isa deposit address fi miimoo akkaataa ittiin baafachuu dandeessan Binance irratti isinitti agarsiisa waan ta'eef salphaadha. Akkuma isteeppii san qaba. Amma as keessaa ni baatanii gara deemtan jechuudha. Gara OKX keessanitti deemtan gara akkaawuntii keessan OKXitti deemtanii OKX kan jedhu kanarra ni seentan. Ergasii immoo OKX keessan irra erga seentanii booda dhaggeeffattoota koo duraan dursitanii OKX keessa verify kan ta'uu qaba. Ergasii immoo gara mitti dhuftanii asirratti koornaa kanarratti tuqaas 6 yookaan naxaxaabii 6tu argama. Tuqaas 6 sanarratti kilik gootan. Ergasii immoo gara profaayila keessanitti isin fudhata. Ergasii immoo profaayila keessan kanarratti kilik gootan. Profaayiluma keessan kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo gara profaayila keessanitti dhufnee jirra. Akkuma asirratti argartan gara profaayila kan kootti dhufee jira. Duratti isiniif ibsee jira. Maal isin gaafatan isinii jira OKX UID dha jechuudha. OKX UID eessatti argama? UID kan jettu fuulduratti adreesii dheeraa tokko lakkoofsaan kan barraa'e dheeraa tokkotu jira jechuudha. Isa koppii godhatanii qabatan, koppii gootan jechuudha. Isa kana koppii gootanii eessa dhuftanii gara hamster keessanitti deebitan. Gara hamster keessanitti erga deebitanii booda ammas OKX UID kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo isa duratti san asirratti paste gootan jechuudha. OKX UID keessan asirratti galchitan. Amma immoo kan dhufamu deposit address fi miimoodha jechuudha. So ammas gara mitti deebitanii gara akkaawuntii keessan OKXitti deebitanii gara jalqabaatti deemtanii jechuudha. Amma gara jalqabaatti deemtanii gara fuula duraatti deebitanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argatan deposit crypto kan jedhutu isin dhufa yookaan immoo sarchi gootanii deposit crypto jettanii sarchi gochuu dandeessan. So deposit crypto kan jettu kanarratti kilik gootanii booda hamster jettanii barreessitan. HMSTR jettanii barreessitan. Hamster jettanii erga barreessitanii booda isarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan adreesii isiniif kenna jechuudha. Adreesii kanatti argamu kana isa koppii gootanii miimoonillee isa jalatti argamu sanii koppii gootan jechuudha. Ergasii immoo gara deebitanii gara hamster keessanitti deebitanii amma maal gootan jechuudha asirratti hamster deposit address fi miimoo keessanillee isa lamaaniyyuu
address kan jedhuu fi jalatti immoo mi'ootu argama jechuudha. Lakkoofsa gabaabduu tokko ishee lamaanuu asirratti erga galchitanii booda dhaggeeffattoota koo save in the choose kan jettutu argama. Save in the choose kan jettu sanatti kilik gochuudhaan save gootanii jechuudha. Ammaan booda hammistar koombaat keessan OKX wajjin wal qunnamsiiftanii jirtanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo amma Baayibitiin illee isuma kanaadha jechuudha. Wanti isin gaafatu tokko jiru Baayibitii exchange kan jedhu irratti kilik gootanii yes I have it jettanii ergasii immoo Baayibitii UID isin gaafata akkuma duratti OKX irratti isinitti agarsiisan baaftanii ergasii immoo deposit address illee akkuma duratti isinitti agarsiisanii miimoon illee haaluma sanii argattanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo haala kanaa wal qunnamsiisuu ni dandeessa. Warroonni exchange kanneen qabdan exchange kanneen irra caala filatamoodha dhaggeeffattoota koo maaliif coin kana yeroo baafattanitti jechuudha salphamatti exchange kanneen irratti gurguratanii gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Walletii keessan irra isiniif gala ergasii immoo gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan. Akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan akkaataa ittiin gurguratan immoo boodarra isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo amma immoo yeroo itti aanutti kan isin barsiisu akkaataa ittiin Telegram walleetiitiin banattanii fi akkanumallee dhaggeeffattoota koo toonkiippar keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedha. Inni biraa immoo toonkiippar keessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Akkaataa ittiin immoo toonkiippar keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan yeroo biraa warroonni toonkiippar qabdan carraa kanatti illee akka fayyadamtaniif walleetiiwwan hunda irratti iyyuu isinitti agarsiisa jechuudha. Isaan sadeen jalqabaa irratti isinitti agarsiisee jira. Ani isinitti agarsiisuudhaaf dhaggeeffattoota koo isteeppii amma isinitti agarsiisee kana fayyadamtanii ani sababni dhaggeeffattoota koo wal qunnamsiisuu dhabeef asirratti konneekti gochuu dhabeef yookaan immoo seef gochuu dhabeef ammaan boodas waaletii telegiraamaa fi akkanumallee toonkiippariidhaan wal qunnamsiisee isinitti agarsiisuu waan barbaadee fi al tokko yoo kan wal qunnamsiisu ta'e yookaan seef godhu ta'e yeroo biraa deebi'ee isin barsiisuudhaaf naan mijatu waan ta'eef malee asirratti direct seef qofa yeroo gootan innumti yeroo fudhata seef isin godha yeroo isinirraa fudhachuu danda'a neetworkiin xiqqoosi biizii ta'uu danda'a namoonni baay'een konneekti gochaa jiru so sababa kanaaf aksesiin baay'atee sistemni yookaan biizii ta'u ta'e dafee process isiniif gochuu dhabuu danda'a process godhee hanga fixutti ni eegdanii ergasii immoo seef isiniif godha ergasii immoo hammister koombaat keessan waaletii filattan san wajjin wal qunnamsiisuu ni dandeessan yeroo itti aanu immoo akkaataa ittiin toonkiippariidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo gabaabduu isiniif hojjedha. Egaa dhaggeeffattoota koo hammister koombaat keessan irratti wanta hojjettan haala kanaan baafachuu ni dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiyyoota keessanii akka baadhaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa horaa bulaa.